Dubai naquu dhaaf yoo ta'e. Ani yoo dallaalaa siin arga karaa kanaa immoo. Wali baashantama qabrisaan dallaalaa siin argaan. Kuweeti deemuudhaaf wadda Dubai. Kuweetiin deemuudhaaf birriin 25,000 iyyuu gahaadha. Wajii kee shaftantee deemta biiroodhaan wanti kaffaltu hin jiru. Ofii kee qaxxitaa biiroo dhatta malee dallaalaan si gidduu hin jiru. Dallaalaadhaaf kaffalta laasitti Dubaayitti. Birrii 150 ol kaffaltaaf hin kaffaltaafi? Dallaalaadhaaf. Mana xiqqoodha birriin 150. Amma akkoo isaa olii mataa jiru. Eenyutu? Dallaalaan 150 kaffaleessi fudhatu eessa jira? Dubaay keessa amma. Meeqaan deemtaree? Meeqaan deemtaree? Nami akkas jedhu malee naa jiran akkas jedhu malee namni 150 nama fudhatu hin jiru 200 isaa ol. Idimeen keessan hin dheeratiin isin warra biyya Arabaa jirtan. Ani waan asitti dhaggeeffatetta biyya lama sitti midhaan 150 iyyuu xinnaa taanaan jette. Akkas taanaan ani iyyuu sin erga 100 naa kenni 100 isaa akkaawuntii koo irratti naa guuti. Dhugaa akkaawuntiin koo duwwaa dhalate irratti naa guutan iyyuu sin erga akkas taanaan. Maaliif dallaalaadhaaf farankaan lama kaffalamaa? Ani biyya kana gaafa dhufe. Ani gaafa biyya kana dhufe natsaan dhufe ani. Birrii kaffaleen dhumne dallaalaadhaaf qaxxitaa biiroon dhaqee biiroon na erga biyya kanatti wacii kun shaffane meedikaalii fi kun kaffaladhee meedikaalii birrii 10,000 birrii 9,500 10,000 jedhii viizaa baasuu birrii 2,200 kan Itoophiyaa lakkaa'e birriin kun meeqadha? Si tikee wanni wucii guddaa ministeerii gaafa irratti birrii 500 kaffaltaa deebitee kittibaatii asirraa birrii 100 fi birrii 200 jedhiisa kanaa. Waa wacii koo ta'e bichaa shaffanadhee dhufe birrii namni kaffalu hin jiru Kuweetiin naquudhaaf hundumtuu nasaa deema. Maaliif birrii kaffaltu warra Dubaay hin jiru? Maal ta'uudhaafidha mana Arabaa keessa jechuudhaaf kan isin birrii 200 kaffaltanii maraattanii? Keessumaa warri siraaleen diiqabattee warri siraaleen diiqabu anaan dhaggeeffadhu ijoolleen gaafatanii dallaalaa duukaanaa seenee anaan gaafattu dhiisi. Ani yuunan akka jennaan birrii 90,000 jedhan 90,000 farankaa 9 kaffalu jedheen dideen obboleettii kun ergiin viidiyoo kootti ergee ergiin paaspoortii kootti ergee ergiin intarvii godhee Arabiffaan itti ergee ka'ee sayyuu ji'a lama naa teesse viizaan naa dhufuu didee birrii 90,000 sii kaffalaa gaafa dhuftee hojjette birrii 90,000 sanaa deebistan nan dhaqii mataan galagalin jedhanii. Hin kaffaltiin hin jiru natsaadha. Yoo baay'ate biiroonni dafanii si ergan immoo birrii 15,000 fa'a akkaawuntii isaan irratti guutuu dandeessa kan Kuweetii. Birrii 15,000 kan Itoophiyaati gaan kun. Birrii 15,000 kan Itoophiyaa fi wacii kee shaffanattee deemuu dandeessa. Kan kanarraa fi 200 biyya Arabaadhaaf hin malu gaayis mana kushinaa namaa keessa hin malu akkas taanaan manuma sana deebi'iiti. Hojjedhu birrii tokko hin baasinii 200 qabda taanaan dallaalaadhaaf kan kaffaltee deemtu. Afaantu na gube gaayis. Lubbuu ijoolleen keenya baay'een akka akkasitti shawwadamu. Laali. Warri shawwadame baga shawwadame warri shawwadan. Ati shawwadamuu barbaadde? Ati shawwadamuu barbaadde? Waan akkasii jechuun ani ganaa dabarsa iyyuu ji'a lama namni boodan deema. Maaliif jedhu? Jiini lama guyyaa lama. Jiini lama guyyaa lama yaaddeen kana. Innaa bagatumti nuuf deebite wanti biraa fudhugaan ati nu deebi'u keetti. Viidiyoo siniin hojjedha akka saanaan immoo birrii 200 kaffaltanii Dubaay natu taanaani. Anu viidiyoo siniifan hojjedha. Dhugaa hojjedhu. Anu viidiyoo siniifan hojjedha. Viidiyoo koo diiwutii godhati vaayiraalii nafa ba'u. Siniifan hojjedha akka isaan anu farankaa 2 iyyuu kaffalle biiroodhaaf iyyuu birrii 2 iyyuu kaffalle gatii yuunifoormii birrii 2,000 biiroo keetti kaffaleeran sobu kan. Yuunifoormii uffattee dhufta yeroo amma kana shaarbii isaa fi gurdii isaa fi tiishartii isaa uffattee dhufta birrii 2,000 kaffalta isaaf. Deebitee viizaa isaan turre keessa naa duuduu dhaga'aa sin fayyadu dhaga'aa dhiisaa. Birriin 200 kushinaa madaamiidhaaf hin malu gaayis. An viidiyoo siniin hojjedha. Annasaan dhufee nasaa dhufuu dandeessanii gaayis. Annasaan dhufee nasaa dhufuu dandeessanii sin biyya Arabaa koo. Maaliif kaffalama birriin 200 dallaalaa hattuu saamtuu dubartii ari'aa ooltuu dafqiteen finne. Birrii kuma ani yeroomti dhiirromti 500 kaffalee deemuyyuu akka dhiigni kootti na danfunatu beeka. Dhiigni koo akkanitti na danfunatu beeka. 500 dhiiraaf hin malu dhiira Dubaayin dhaquuf hin malu 500 baay'eedha. Dhaqanii siqsiqqedhanii taa'anii boo mana jaazaa keessa isaan hojiin beekan ijoollee waggaa 18 ganaadha. Maali uummataa maal ta'aa jirtu maraattanii? Maraattan moo qawwastan isin? Arsitti bagana gaan dhufte. Welcome bagana gaan eegi. Kam jirtu? Jira nagaa. Dhiiga konna danfe nagaa'uun qaban dhugaa rabbi dhiiga konna danfe. Kanaayyuu tuun isinitti immoo kan isin deebisanii na karakkartan. Ani amman dhufeen dheengadda dhufeen biyya kana ji'a lama dhufeen ergiin dhufeen komar. Social media raqaata baddee bara hin jirtu dhugaa.
jirtu baay'ee. Koppiiliin kitaaba godhaa guys. Nama bira dhagaa sagalee koo namni baay'ee bira ga'uu danda'a. Warri viidiyoo kana immoo rikoordii godha. Viidiyoo rikoordii nu godha. Warri yeroo laayivii irra jiru viidiyoo rikoordii naa godha. Gadhiisa namoota baay'ee keessa nama 2-3 gargaaruu danda'a viidiyoon koo. Namni sammuu qabu waan ani itti mee godha. Namni sammuu hin qabne immoo dhaqee nyaatamu maaltu na gashe. Dhimma mataa keessan. Namoonni madaamis ijamar sammuu hin qaban. Guutuun ishee sammuu hin qabdu. Ani waajjii sammuu hin qabdu. Baga nagaan dhuftee lubbuu jirtaa nagaadha. Jira galata rabbiitis baga nuu jiraatti baga fayyaa qabaatti. Innaa wanta si gaafachuu barbaade bar amma dhiyootan as gamaa dhufee kuyeetiin jiraatiin jennaan akkamitti dhuftee jistaayileen galuuf beektaa miji'a lama ji'a sadi qofa akkas naafe walumaa galattuu kan qaamaa wajji ji'a sadi qofa. So mana kanatti immoo deebuun feene karaa biyya kam Maal taate? Fakkeenyaaf maal taate deebuu dhiste? bakka tanatti isiidhaan waliif hin galle madaamiidhaan jechuudha wal maraadhaan as gaman kan dhufe amma ganaa waggaa lamaan kee xumure. Eeshi ati afaan arabiffaa sirriitti beektaa? Eeyyaan jechuun Teessee viidiyoo namni amma aktiivii isa taatu sana amma ji'a 3-4 qabdu kanatti mokkorii sirriitti. Amma teessee amma akka afaan Oromoo haasa'u kan afaan Oromoodhaan shajjinaa saaramti kaameraan fiila fiitii kee taa'aa teessee madaam ani maqaan koo abaluun jedhama. Afaan arabiffaatii jettaa afaan Oromootiin miti bara. Teessitti maa jiru kan. Fakkeenyaaf maqaan koo Hawwiin jedhama. Bakka hojjechaa ture Saudi Arabiyaadhaa, Kwaataaridhaa. Isa booddee mana qulqulleessuu nan danda'a. Nyaata hojjechuu nan danda'a. Nyaata hojjechuu dadhabdes nan mokkoraa. Jettee arabiffaan of ibsuu dandeessaa? Aywa achi booda yaani anam fakkeenyaaf sun akkuma ta'etti intarviisilaanni godhama sanii beekaa gariituu immoo biyya amma kan jiran Saudiidha. So Saudiirraa immoo karaa Kuwait karaa Kwaatar akkas deemuu barbaade. Ani beeku. Ani san beeku lubbuu. Ani san beeku. Sammati na gaafatu kanan beeku. Ani karaa warra Itoophiyaarraa dhufuun beeka malee isa biyya kanarra kan ani san beeku. Ani naqeessin beeku. Galeetan deebi'uu fi bee ani galeetan deebi'uu fi bee balli asirraa hin dhaqaa wachi deemu fadhaa himi. Galtee yoo deebite akka galtuuni guyyaa 2-3 dhaqee baakii birattaatti dhaqeeti COC baradhu. COC sana baratte malee hin deemtu. COC'n sun dirqama nama eenyumaaf iyyuu. Eerpoortii keessa hin dabartan. Eerpoortii keessa hin dabarteetu viizaan dhufe iyyuu dudduuba deebita. Eessatti immoo si gaafatu beektaa? Si xiyyaara lixuuf ka'ee COC'n eessa jira siin jedhu. Yeroo itti xiyyaara lixuuf kaatu. Argitee waan hunda foormii fixxee shaantaa gashitee maal jettee kaatee achitti si gaafatu. Achi geessee hin jiru jennaan kisaaraa 2 kasartalaa tokko kasartamte 2 kasar tokkoffaa shaantaan kee deemeera lammata immoo guyyaa viizaan keessa jalaa gubata 2 kasartati. Innaa tagaltanii COC bara COC yoo xinnaate guyyaa 45 guyyaa 40 ol isinitti fudhata waan ta'eef torbee 2 asitti yoo barattee guyyaa 21 immoo ganaa onlaayinii ta'uudhaaf ta'a. COC jechuudha. Guyyaa 21 eega gana barattee fixxee kaatee tokko jedhee kan inni guyyaa lakkaa'amu guyyaa 21dha. Naannoo guyyaa 40 wayiin fudhata COC. Ji'a tokko 15 akkas hin ta'a jechuudha. Eeyyee no. Isa fudhata. Isa baratta. Amma ga'an naman gargaaruu danda'u nama Finfinnee keessa beeku wayii fira, wayii obboleessa, wayii abbaa, wayii haadha eenyu haa ta'u yoo qabaatte sin gargaarala. Iddoo ati dhaqxu si xoqqomuu nan danda'a. Garuu ati Finfinnee keessa hin beektu taanaan akkamittiin si gargaaruu danda'a si. Anni beeka baay'ee gisee kana dura sanuyyuu bara silaas yoo siimi waggaa 2 qofaa fi tajaajilan jennaan eebale an kana dura illee beekta gurdishoolaatti baradhe Finfinnee keessa ni beekaa beeka. Sirriitti beekta gurdishoolaatti barate taanaan immoo piyaasaadha bootaan isaanii piyaasaadha Takla Hayimaanoot piyaasaadha miilaan deemtee irratti daqiiqaa 10. Karaa ati irra deemtu karaa maalii anatu si xoqqoma. Ati beektee mana isaanii natta taanaan gaggaafataa deemtala. Addis Ababa kee beekteenaan anaaf salphaadha. Eeno. Inni attasaam yeroo san si waaman ittiin dhattee meedikaalii kee galtama. Ati Addis Ababa keessa beekta taanaan iyyuu sirrakkisu meedikaalii ofii keeratti deemta. Isaan iddoo akkasii meedikaalii dhaqisiin jedhu daftarii irratti barreeffatta. Iddoo akkasii kitti baatee dhaqisiin jedhu immigireeshinii dhaqisiin jedhu wucci guddaa ministeerii dhaqisiin jedhu maaliif ashaaraan harka kee wanjal natsaa wucci guddaa ministeeriitti dhaqanii dhaqee chaappaan irratti rukutamee birrii kaffaltee maal jettu. Innillee xinnoo bakka obsa si gaafatan illee fatanaa xinnoo qabaa. Garuu immoo nama dhumata wanti dhumanne iyyuu jiru. Gin Addis Ababa keessa beekteenaa wanti kun baay'ee salphaa biiroo keenyaaf nuun farankaa 2 kaffalle natsaa dhufne nuun natsaa dhufne gaayis natsaa dhufne nuun natsaa mana isaa amma dallaalonni hedduun 15tti ji'atti siif xumurraa mootaa dhuftaa 150 akkana godhi namaan jedhan sanii fi bara amma wanti 15 lubbuu ati waggaa 2 miti biyya Arabaa keessa ani waggaa 8 nan ta'a biyya Arabaa keessa ani ishee waggaa 8 iyyuu Dubaayitti viidiyoo koo erge obboleetti kooti. Viidiyoo koo erge viidiyoo ani maqaan koo Balabaloo jedhaman interviyuu godhe viidiyootti erge
paaspoortii itti erge footoo buluu ka'eedhaan itti erge maal ji'a lamantaa waan tokko wafiin hin jiru. Namni na fudhates madaamii kadhannee dadhabnee na gaafsanaa jedhan nama afaan beekuuf madaamii kadhatanii dadhabnee gwaaddinyaan kun tokko na gargaarte gwaaddinyaan kun na gargaarte kadhannee dadhabnee madaamiin isa fudhattu hin jirtuudhaan jedhan nama hojii beeku nama afaan beeku akkamitti madaamiin hin fudhattu gaa'es ishi gaarabbiif galanna ta'u jedhee tokko dheegaa min jamadhu gaarabbii viizaan kooyite na guyyaa lama gidduutti na deebi'e. Har'a guyyaa kamisaa paaspoortiin kee waggaa lama ol ta'uu qaba isaa gad ta'uu qabu dirqama dhanillee paaspoortii koo footoo achitti kaataa mattaawqaa haadhaa mattaawqaa kee dijitaalaa jechuudha kana barbaadu isaan kana gashee COC koo gashee waan hundumaa gashee har'a gaafa gashuu kamisan gashee gaafa sanbataanaa dawwaltee guyyaa lama booddee jechuudha kottuutti meedikaalii galee viizaan keessee dhufeera naan jette. Dasseet kanumaan nan dhufeen biyya kana. Akka carraa keeti carraan kee gubataadha taanaan qassadhee sii dhufa. Atoon irraa deemta yoo qassadhee sii dhufe maaltu si hurgufee jettee maal ta'a yoo teesse biyya keessa ji'a tokko ji'a lama birrii of harkaa qabda waan nyaattee dudduuf harkaa qabda yoo teesse rakkoo maalii qaba rakkoo kun qabu bartaa'uun kee. Kaffalteen natti dhuftu dhugaa rabbi ji'a 3 ji'a 4tti siin deebi'u biiroo tokko dhaqeen birrii 15,000 akkaawuntii keenya irratti nuu gashitaa wacii kee shaffanattee kaatee. Wacii kee mana shaffanattaa isa fixxee kaate. Qobaatti immoo gaafa deemuuf kaatu birrii 15,000 immoo akkaawuntii keenya irra nuu galanaan jette. Torbee tokkoon taa'e. Wafiin iyyuu hin jiru. Akka dingataa wal lolle ishee hojii. Dhaqeen paaspoortii koo siqasii koo waan hundaa harkaa fudhadheen hin barbaadu karaa keessan deemuudhe karaa warra kanaa dhufe karaa warra kanaa. Sijjambar namni siraa limdii qabu yoo baay'ate ji'a tokko ji'aaf torbee 2 caalaan ta'u. Yoo taa'e hammana ol hin ta'u. Yoo taa'e immoo kan torsummoo irra caalaa immoo tikeetii immoo torbi yeroo meedikaalii hunda fixee kaatu torbee 3 dhanii kaasii kutubee wanti tikeetii. Tikeetiin faasii tursuu danda'a. Tikeetii isaan tuqas sii kuta sarakasa. Isa ji'a dhumaarraa rakkasa isaa barbaadanii sii kutu. Kanaaf turuu dandeessan. Kanarraa hafe garuu daftee ma dhufte siraa limdii qabdu kan maal ta'uuf isinuu afaan arabiffaa beektu. Dallaalaa afaan arabiffaa hin beekne dallaalaa mahayyimii biyya keessa jiru kutaa meeqa kutaa 12tti mucucaatee kufee. Inni baratallee mahayyimiin jedhamu garuu mahayyimiidhaan kutaa 12tti kufu kutaa 12tti taa'ee kufuu fi kan isin birrii 150 laata maaloo naalaadhaa darraa keessa namoota viidiyoo isin hojjechaa oola. Dhugaa amma seeraan dhufte hin jettee maashaallaatti illee bagaseet milkaa'ee nagaan dhufte yeroo hedduu si hordofna yaani hin jiraa miti warroota dogongoraa nyaatamanii fi ati sagalee taataa dubartoota wanta jedhaniif sagalee taataa duraan akkasii beekutti hedduutu akkasii hordofaa ture heddumaan wanta jette soo amerga deebiite hin jette mootu wanta jedhii. Tattabiin dhaabbateera tattaabgoodha. Namni 430 taa'aa jira garuu tattaabii namni godhaa jiru hin jiru. Tattaabiin akkamittiin gaariisa. Galatoome lubbu yaada biraan qabdu miti. Eeyyuu galatoometis. Ishii naannoo ture. Emmee immoo dhiira gashine immoo gaara akkoosaa gaafannaa dhiirri immoo waan inni barbaacha dhufe hin beekonni illee dubartiidhaaf yaada laadhaan emmee dhiira kenni jedha garuu dhiira ta'ee dubartii ta'ee hin beeku ol gasheera garuu. Moo biyya arabaa dhufuuf hin illee. Siidhaayi maal ta'a yoo footoo keerra kaawwatte ta'e dubartii dhattee footoo keerra kaa'anii koo dhiira rakkoo qabaa laata dingata dhiira rakkoo sarkaa fuudhuu fedhe dolu gashee dhiira seenorsi gashee dhugaa rabbi dhiira seenorsi gashee carraa qabdaa. Ishee. Amma TikTok ganama sibiran ture barri wanni kee cufee ture malee yaana dabar. Hin qayyabte ka piroofaayilii kee. Akkam ta'e beektaawwi. Yeroo sana micoo waan ta'e nu jala teessee viidiyoo waraabdee post. Eenyutu? Micoo boonii eenyu jedhee jira beektaa viidiyoo bakka nani jechaan tinaa dubbadhee kufuu kee minaamne jedhe sana kuttee postotte beektaa waraabdee. Kanaafuu naan gada waan itti jechaa jirtu mana kana keessa jechuudha. Allaayidiitti ol seene taanaan kaameraan akkatti hin xagganame ta'a. Kaameraan dhaggananii akkatti hin dhaabanii kaa'u. Akkanatti